Hedduu galatoomaa. Warri carraa kana nuu kennitanillee Jawaarilleen asirratti argamuu keetiif hedduu itti gammadee jira. Waan kana hedduu dura yaadaa turre akka ati asirra dhuftu sagaleen uummataa guddaan as gubbaa jira. Gabaabumatti gaafii kiyya seena gaafii gaafii. Sagaleen kee hedduun dhagamu oro. Anillee gaafii haga afurii takka qaba amma dhaga'amaa asli. Eesin dhagaa. Gaafii afuriin qaba. Tokkoffaa waan ideoloojii qabsoo Oromoo keessa jiru kana ilaallata. Akkuma beekamu ideoloojiin lamaa tokko yeroo hedduu hayyoota kennallee gargar baasee jira jedheeti ani yaadu. Tokko waan Itoophiyaa dimokiraatimsinaa jedhuu fi akkasuma warra biyya walaba taate ijaaranna Oromiyaa jedhu jidduutti wanni kun ideoloojiin kun haga yoom cinama walii osoo deemu osoo kiliiris hin taane osoo walis hin cabsine akkanatti goolii dhumaarra yoo geenne qabsoo uummata kanaa cabsaa jira yeroo hedduu wanti kun yoom hiikkata. Tokko namoota Itoophiyaa dimokiraatimsinee tasabaaf sablammii taatu ijaarra jedhu keessaa atillee nama hangafa. Warri akkasuma biyya walaba taate ijaarannaa lakkii Itoophiyaa dadhabne jaarraa abbaa gadaa irraa kaasee uummanni kun uummata dimokiraasiin galuu fi miti jedhee warri akkasitti qaban warra lakkoofsaan xiqqaa ta'ee miti jechuudha. Waan kanarratti cinnaan takkaa gatteettanii akka hayyoota uummanni kun qabuutti akka warra ideoloojii walabummaatiin deemuutii fi warra dimokiraasii Itoophiyaatiin deemuutti mari'attanii beektu yoo mari'anne hoomaaf kana naa deebista. Isa lammataa ijoollee amma bosona jirtu tama kalee yeroo qabsoo maastar pilaanii qabsoo qeerroo atillee hoogganaa turte harki wayyamni keessattuu yeroo isin mana hidhaa seentan Hacaaluun ajjeefame gara bosonaatti ijoolleen kun hedduun isaanii harka kanarraa booda jechuudha. Irra guddaan isaanii bosona kana seenan ilaalcha ati ijoollee tanaaf qabdu deeggarsi ati isaaniif gootu hoo jira maal? Ijoollee tana itti amananii rakkoon kenna qawween malee furamu jedhaniiti itti jirani. Akkasumas dogoggora isaan qabanis yoo jiraate gorsaa jabina isaan qaban jabeessaa wanni ati qarqaraa jirtu jira waan jedhu ka itti aanu ammootu hoogganaa qabsoo qeerroolee jechuun ni dandeenya. Hoogganaa OPDO duraanii obbo Lammaa Magarsaa irratti waan dubbatte qabda gaafa inni aangoo dabarsee Abiyyiif kennu. Tana dabarsee kenninaan carraan siyaasa isaa asirra dhumata jettee jirta. Akkuma jette san siyaasni carraan isaa dhumatee cal'ise moo lammaan rakkoo biyya kanarratti uummata kanarratti deemaa jiru kana arguu dadhabee haga ammaa waan tokko osoo hin dubbanne taa'amu. Waan inni karaa garaa jalaatiin hojjetutu jira. Waan jedhu isin lammataa akka yaadaattis si kaasu TikTok kanarratti dhaloota hedduutu asirra jira argaa jirta. Ijoollee beekamtii hedduu qabanitu asirrallee jira argaa jirta. Dhaloonni kun siyaasaafis ta'u hawaasummaadhaaf namoota akka kan keetii kanarraa leenjii isaan barbaachisa jedhee yaada. Waan hin taane irratti yeroo isaanii warri dabarsan lakkoofsa hagana jedhamee himamuu miti. Dhaloota kanaaf akka nama waan hedduu hubatee waan hedduu qabee deemuunitti guyyaa tokkos taatu sa'a tokkos taatu osoo waqtii nuu kennite bifa leenjiitiin miidiyaa kanarratti dhaloonni kun akka tartiiba tokkotti deebi'ee gara tokkoon luucca'ee hawaasummaa irratti barnoota irratti yeroo isaanii fi barnoota isaanii irratti waan hedduu irratti akka dabarsanii fi akka leenjii nuu kennitu kan akka yaadaa fi gaafiitti si dhiyeessa fitadhee jira. Galatooma. Ayyee galatoomaadha. Gurbaan beeksoo kaase. Edaa waan takka tokko osuma waan furamuu osoo danda'u balleessanii jira. Waan hin qabatamaan beekuma gaafatte. Rakkoon daangaa sun yeroo dheeraatti gangalataa dhufe. Gangalataa dhufee referendamii goone jedhanii halaqa qaba referendamii ni beekna. San booda bara qabsoo qeerroo kan ittiin dhaamsine jedhanii uummata wal fichisiisan. So sagantaa karoora lama tarsiimoo steeppii lamaatiin itti seenne waan san waggaatti deemu. Tokko kan yeroo gabaabaa nagaa buusuu lola dhaabsisuu fi nagaa buusuu. Sadaffaa furmaata waaraa jechuunis daangaan bifa ifa ta'een akka sararamu. Sadaffaa immoo hawaasni kun misoomaa fi hawaasummaadhaan wal hidhataa akka deemu jedhu development project baafneet kan deemne jechuudha. Moyyaalee irraa hanga hardiimitti hanga
naami lafa teessanii olta nama karaarra jirtu tana. Maali gaa? Duuba Nama bobbaan gaman hanga mi'eessoo dabartee gara Awaashitti dhuftu kanatti. bordoddee naa shine. Bordoddee. Hanga bordoddeetitti mooyyaleerra hanga bordoddeetti gosoota lamaan jiran. Hanga konfiyuuzina godhanitti gaafa tokko waan ta'e hima. Gosa lamaa dhufe gosa Oromoo fi gosa Somaalee. Gosti Oromoo sun afaan Oromoo haasoftu afaan Somaalee haasofti. Gosti Somaalee afaan Somaalee sirriitti hin beektu afaan Oromoo haasofti. Gara baabbilee kanaan si'a. Uummanni kun wal keessa jira. Wal loluun barbaadanii wal lolchiifamaa turan. Araaraas godhachuu barbaadu. Garri Booran irraa kaasee as hanga Iisaa fi Ituu jidduu jirutti sanii gaditti hanga gosa balbalaatitti nama finnee mariisifnee Finfinneetti, Dirree Dhawaatti, Naayiroobiitti, Dubaayitti, Ameerikaatti, Awurooppaatti marii bal'aa goone waan san dhaabuu dandeenya jechuudha. Karoora itti aanu kasilaa mootummaan fudhatee manguddootaas mari'achiisee seenaas laalee seeraas laalee daangaan san akkan sochoonetti furamuu qabu ture. Hin goonee dhaaban. Amajjaa nageenyi dhufeeti amma lamaan dabre kana hoggaa qabsoon eegaltu deebisanii eegalanii jechuudha. Ammas taatu dhaabbachuudha qaba. Maaliif warra hedduun deeme hanga isa baalee ganda garra riiraa kana gad hanga madda olaabutti deemee daangaa Oromiyaa ceenee laalle warra obboleeyyan keenya Somaaleetiis. Namu dachii fi ni beeka. Wanni godhuu qabnu maali? Tokko nagaa buusuu, lammaffaa daangaan ifa godhuu, sadaffaa pirojektii gurguddaa ummatoota daangarra jiran kana waliin akka misoomanii fi hidhata amma resource scarcity illee jira kontirbaandii hedduu kan uummata kan lolchiisu jechuudha. Kanaaf pirojektoota gurguddaa godhuu. Itoophiyaan hoggaa dizaayin gootu namu beektaa mana akka ifii ta'u ijaarratame akka isaa ta'utti. Warri ijaare akka isaa ta'u ijaare. Fakkeenyaaf waa'ee gumuruukaa kana yoo fudhattan waa'ee kontirbaandii maal godhuu kana bakka biraan jiru warra. Naannoo Somaalee Oromiyaa gama bahaa fi kibbaa qofa jiru. Mooyyaalee kaasii hanga gara Somaalilaandii seentu kana kanuma jiddu kan waraanni gannaqamee deemu. Rabshaanis guma waraanni achi deebi'ee godhamti. Kanaaf diinagdee kanaas diisentralaayiz godhuu. Diinagdeen Itoophiyaa yeroo ammaa harki 70 Finfinnee naannoo irratti hirkatti. Maaliif fiwudaalonni hoggaa ijaaran akkasii diizaan godhan. Diinagdeen Itoophiyaadhaa keessattuu uummata qonnaan bulaatiif uummata tiifatee bulaa gara gammoojjii jiru kana irraa saamuudhaaf malee takkaa itti kennitee hin beektu. Uummanni Harargee waa keessa jiru bar baay'inni isaa xiqqaa seera. Probably 7 to 8 million. Harargee lamaanii meerii jechuu jiru. Harargee bahaa qofa. Bajanni Harargee bahaatiif ramadamu kan Bishooftuu waan caalatti fakkaatu Bishooftuu naannoo sana. Kontribuushinni garuu yoo laalte TikTokiin naayyamu malee waan tan akka gaafatan yaadee karooraa fi sassaabbii galii bara dabree kana hin qabamma. You can't believe it waan godinoonni kennan. Godinni Wallaggaa fagoo jiru, Arsii lixaa fagoo jiru, magaalonni garuu hin kennan. Maqaaf illee yoo taate mootummaan dargiitii fi mootummaan Ihaadeeg ruural center turan baadiyyaa irratti agricultural development waan akkasii qaban turan. Tun garuu harka tolfatteetuma mootummaa magaalaadhaa taate. Mootummaa magaalaatii fi mootummaa haayiweedhaa. Risoorsiin uummata diyyattu kanaaf uummatumti keessaa baane. Aanaan keessaa dhufe sitti immoo buna Harar jedhamu kuni bookee fi gololchiituudhaa dhufa. Aanaa sadii akkasi. Bunni tokkoffaan Itoophiyaadhaa buna sani. Buna san kiiloo takkarraa yoo kiiloon takka doolaara 10 gurguramte aanaalee san saantimni 10 hin dhufu. Yoo kiiloon takka doolaara 10 gurguramte saantimni 10 hin dhufu deebi'ee. Ni beektan ijoolleen naannoo keenyaa ni beektan. Kanaaf ikonomik moodel Itoophiyaadhaa riidizaayin godhamuudha qaba. Ikonomik zoon irratti keessattuu ikonomiin bahaa akka intigireet ta'ee waliin ka'utti. Fakkeenyaaf
Ikonomiin Harargee fi Baalee Bahaatiif Somaalee kun akka waliin ka'u irratti hojjechuu barbaachisa. Ka Booranaa fi fakkeenya waan isaan godhan bar waan darree isaan godhan. Gaafa dhaqee ni yaadattan Ethiopian Airlines dhaqeetiin ture. Wanni tokko CEO isaanii wajjin haasofne naannoo uummanni keenya tiifatee buluu jiru kanatti eerpoortiin tanamaa osoo hin ta'in eerpoortiin fe'iinsaa akka ijaaramtu. Fakkeenyaaf bakki propose goone Mooyyelee fi Nageellee ture. Nageellee Booranaa ture. Maaliif jenne isin fakkaate? Yeroo hedduu waggaa laaltan uummanni keenya kun loon qaba re'ee qaba boonni dhufee jalaa fixa. Horiin Booranarraa fe'amee Finfinnee waggaa dhufee gatiin isaa hedduu gadi bu'a. Maaliif waan fe'iinsaa waan maaliif jira jechuudha. Horiin sun garuu re'eenis horiinis achuma qalame xayyaaraan fe'amee Saawudii yoo kadhaqu taate Saawudii biyyoonni Arabaa kun wanni hin fudhatan. Xayyaara maal godhan beektaa? Yaabeelloo ijaaran instead of Mooyyelee. Mooyyelee iddoo ga'u ijaarame namni keenya ka Keeniyaa jirus nama keenya Keeniyaas ka jiru wajjin ce'ee ka gamana jirus ka Somaaleetis ka gamaa gamana jirus konsorraa kaasee itti fayyadamaa jechuudha. Nageellettis yoo ijaarte Nageellee yoo ijaarte Baalee Bahaa Gujii Somalii waliin fidaa jechuudha. Isaan hoo maal godhan kanarra godina ijaaraniiti gosoota waliin dhaqu irratti deeman. So san kanarraa hin maqee immoo wanti daangaadhaan wal qabatus beyond border dispute. Wallola daangaa bira dabarree hawaasni daangaarra jiru kun bar wallolchiifamu waan hin jirre irratti bar maarra walloltanii hin jeeni bar Baalee dhaqee wata kan jiru bishaan hin jiru wata kan jiru. Dachirra wallolchiisan wallolchiisuu cina manna osoo akka isaan waliin guddatan godhanii irraa faayidaa qaba. Kabiraa waa'ee Alshabaabiin kakaafte waan isirri qoo qabu beekan tun waan hin fashalsaa asiin ga'e hangarraatti waan ittiin boonu keessaa takka. Sirriitti illee dheereesse 2006 akkasiin si'a 2008 osoo Obaamaan aangootti hin dhufin naannoo san duratti walga'iin tokko Stanford University turte. Walga'iin warri Itoophiyaattis warri biyya adda addaa tokko dhufee haasa'u turan. Gaafasiin maal argee Oromiyaa kana keessa finxaaleessummaan dhufu jira jedhan. Sababa jarri kun biyyumaan itti dhaldhee keessa qoree deemee qoree miila na diraa turtee bishingaa nyaadhee waan meeqatti rakkadhee haasa'u jira immoo. Tabiraa haasa'an. Hordofnee boodawwan sun alaabaa isheen dhufte. Alaabaa ishees maali? Ekstreemizimiidha. Ni beena warra hadraati warra tooyidaa jedhanii warra bashunnee ni jirti ni beena keessa guddanne. San bira dabaree nama ol ajjeesu warra agarree nuti. Nama amantii biraas ajjeesu agarree nuti. Nama muka qawwee hidhatee deemu noora. Sheekota waliin waccoo taate malee nama waliin diramu takkan agarre. Shirri kun maali? Shirra they want to securitize. Waan reefu ni milaal. Boordara amma gumrukni keellaan eessa jira. Booraan talaal. Maafiyaan Booraan eeggattu hoggaan tokko jaangosa keessa galanii. Booraan mee isin gaafadha Mooyyaalerraa hanga Yaabeellootti keellaa meeqaa jira. Bakka biraa keellaan akkasii jira hin jiru. What is the game? Maali namni hayi Mooyyaalerraa fidatee namni Yaabeellootti yoo gurgurate wanni qaratamaa ooluuf maali biyya biraan dhayine. Kun bakka biraan jiru. By the way, meeshaan hoggaa gad deemtu hin qaratamtu beeke. Meeshaan ammoo hoggaa gara hoggaa chiila deemtu. This is extraction. Saamicha wanni isaan godhaa jiran. Ta'amma Alshabaab jaanii oofan duras kijiba. Deengadda hoggaa wanni tunkaatu Profeesar Beekama dhimma Baalee sirri qorate. Sirri qorate afaan keenya dubbatu dhimma Islaamummaa Itoophiyaa irratti ekspertiin warri Ameerikaatis warri Awurooppaatis experti number 1 yeroo ammaa fayyadamanii gaafate. Okiyya. Sagara Baalee kan wanni akkanaa ni jirti yaani qorannaa ta'een agartee jennaan kijibaa kuni naan jee. Olola mootummaa qofarraa hin dhaga'e malee keessa deemeetiin laalee amata dabree kanaa wajjin ture. Ijoollee fadhiisoo tokko jira kadhannati yaani walitti qaqqaban ijoollee beekumsa hin qabne kontekstii kan beekne. Kanuma dhaqanii nama darasaa argan hunda walitti qabanii fidanii onni jaaniin. Alshabaab humna badaadha. Biyya teenya keessa seenuun qabu dhaamuu qaba. Garuu hangarraa hafe waan mootummaa dhoyiteef miti. Waa lamaatu waan tokkotu hambise Alshabaab Itoophiyaa akka hin seenne.
Itoophiyaa kan seenne Somaalee naannoo Somaalees naannoo Oromiyaas kan seenne naannoo biraas kan seenne maaliif? Uummanni Somaalee cunqurfamaa ture baroota dabre keessatti. Garuu siyaasa amantii sun ta'e siyaasa sabboonummaa naashinaalizimiidhaan mobilaayiz ta'e rakkoo isaa ekspas godhaa ture. Gaafa warri akka Alshabaab kun dhufu sammuun namaaf onneen Somaalee Itoophiyaa keessa sabboonummaa sabaatiin ethnic nationalism qabamee jira bootaa dhabe. Oromoo keessattis Oromoo nationalism qabamee jira bootaa dhabe jechuudha. Yaaliin godhamne jechuu miti. Ammas qabatamaatti arrafa amma makalakayaan bordoddeedha yaani bordoddee irratti Alshabaab qabnee jaanna. Hoggaan adda baafatu jarri musliimaa miti. Oromoo illee miti. Kun shira warri shira xaxu mootummaa keessa jiruu fi bakka biraa jiru oofuu fi gowwaan keenya osoo addaan hin baafanne dubbiin laaqqatu. Keessa dhalanii uummata kana ni beeyna nu caalaa miidhaa Alshabaab beekuu hin danda'an. Maaliif warra keenya amma Arsii keessa maal jedhan? Ummaan tiyya warra Tuulamaati Salaaleedha. Abbaan kiyya Arsiidha ummanni keessa guddanne uummata Harargeeti ituu fi nooleedha. Arsii bataskaana fidee kajaare baalaabbaatota Arsii Ortodoksii fudhatee zaman malee fudhatee fi Salaalee. Goorgis qabna nuti immoo warra keenya. Diimaa Goorgis warra keenya ijaare. Hoggaa ijaaran Arsiif Salaalee waliin baatee ijaarte. Arrallee gaafa Oromoo barbaadu waliin haaromsan masgiidas akkasuma. Kun kijiba uummata waliin buusuudhaaf godhanii. Wanni amma oofanis fakkeenya wanni amma waa'ee amantii sana Arsii keessa fidaniif Wallaggatti Amaara ajjeesaniiti Amaara janiin musliima warra amma Wallaggatti sun irra caalaan nama walirraa buqqee achi dhaqe. Amaara janiin Amaara. Jawwee dhiifama mucaan si afaan dubbatee gaafii filannoo san si irraanfachiise namni hedduun eeggachuu jira. Beekaatiin irraanfadde. Beekaa irraanfatte? Ayyee. Amma fidan kanaas kanaa ittiin deemanii jiran. Malli jiru maali? Tokko hubannoo namaa kaasuu barbaachisa. Wanni akkasii yoo jiraatte immoo uummanni keenya ni beeka. Tarkaanfiin ni fudhatama. Kana saniin ittiin deemudha. Wanti biraa isin kaaftan waa'ee ijoollee waa'ee ideoloojii. Kun waan durirraa gangalataa dhufte amma garuu warra furmaataatti dhuftee jirti. Amma Itoophiyaa afaan eliitii Oromootii buusuun hin danda'amuti. Amma sun deebii gaafiin takka beektaa osuma gangalattu deebii argate. Amma deebii piraaktikalii deebii argatee jira gaafiin ammatti kaafte san. Wannuma hayyootumatti xiqqaa tokko jidduutti waa deddeemti malee amma garriitti fottoo'inuus garriitti nurraa fottooqanis hin jiru amma booda. Kitaaba gara dhumaa irratti waan hin barreesse isinii fassara. Saboonni Itoophiyaa keessa cunqurfaman karaa sadiin furmaata argachuudha yaalan. Karaa lama gurguddaa sadaffaan xiqqaadha. Tokko aboo rakkoon tuni 4 kiiloo fi mangistii Finfinnee tanaa falli jiru irraa fottooquudha fajaan. Warri gaafii kan dura kaasee Eertiraanonni Oromoon Soomaleen Tigraay itti deemanii deemsa keessa warri Eertiraa ni fottooqan. Warri Tigraay immoo deemanii ashaateedha mallas sun aboo furmaanni irraa fottooquu 4 kiiloo sana qabachuu qabnaa jeeti olaantummaa argachuu qabna jee qabate. Laman jettanii. Lameen hunda leeyne. Warri Eertiraa fottooqanii bilisummaa siyaasaa argatanii garuu rakkoo Itoophiyaa jalaa nafne. Warri Tigraay dhufaniiti Itoophiyaa irratti olaantummaa argatanii hanga xiqqoodhaaf ni nyaatanii san booda deebi'ee nyaataman. Jarri keenyaas dhufaniiti beektaa mootummaan Abiyyiituun diqaalaadha walitti. Yaada ilaalcha diqaalaa ta'e qabdi jechuun cross fertilized kan ta'e qabdi. Hawwii nugusoota Amaaraa qabdi. Manyee irree Oromoo irratti hirkatti. Tooftaa warra Wayyaaneetiin deemti. Kana jechuun maali? Imperial Itoophiyaa ijaaruu barbaadan nugusa guddaa tokko ta'uu barbaada. Akka jara Wayyaaneetitti uummata kana Oromoo qoqqoodee gondaan balaman qoqqooduu barbaada.
humna arba oromoo waan addi fayyadamu barbaada. Contradiction is a walking contradiction. Wanni mara Itoophiyaa jeequmsa keessa seensi kana jedha. So warri Eertiraas fottokanii furmaata hin finne. Warri Tirkaanis olaantummaa fidanii furmaata hin finne. Warri wayyaaneen guddistees isa irraa kooppii godhanii Amara Raayis waa laalatanii itti deemuu yaalanii hin taane. So addeen maal ta'e rakkoo keessa seenne jechuudha. Furmaanni biyya saniif ta'u nuufis laal. Maaliif kun hin ta'e isiniif fakkaate akkaataan biitii Itoophiyaa jedhamtutti ijaaramte. The founding sin. Reefu isinitti himeetiin jira. Parsantii 78 kan ta'u diinagdeen biyyattii Finfinneef naannoo saniiti. Kanaaf Eertiraa Asmaraa irraa fottoitus siyaasaan irraa fottoiti malee diinagdeedhaan hirkattuu taate. Gaafa isaan naaqfaa baafatan mallasee waliin seenanii jechuudha. Warri wayyaanis olaantummaa godhan jaanii olaantummaan hin turtu ni kufan rakkoo keessa seenan. Jarri kunis waan akkasii godhan. So wanni nama baasu maali? Sirna dimokiraasii gad dhaabanii namuu haqa fi irratti abbaa ta'e waan waliin qabu immoo walii qoodee sirna dimokiraasiitiin buluutu gaarii yaada jechuun qaba. Kajoollee bosonaa tana gaggabaasee isinii deema. Ijoolleen tun dhugaa qabantu jira. Tarsiimoon isaan hordofanii fi rakkoon naamusaa kun jiru ta'e akka namni yoo shiftaa saamichaa achi bahee miti. Warri saamichaa bahee galee jira keessa. Ijoolleen tun qabsaa'ota yeroo dheeraa turtedha. Ijoolleen tun eenyufaa beeytanii? Ijoollee bara wayyaanee ama 15 kudha meeqa hidhamaa ture. Jijjiiramaa dhufe jedhanii waggaa hidhaa bayan. Jijjiiramni isaan abdatan harkaa dhabame. Imagine umrii kee ijoollummaadha. Qabsoo seentee hidhaa turte. Hoggaa qabaleetti ati galtu milishaa si xallazu. Ijoollee sanii beeknaa bara. Mucaan ammaan bisaa jedhamu Harargee xarraa hogganu kun nama hidhaa ture qabsaa gameessa yeroo dheeraati. Kan Harsadee hogganu kun Gurbaan Gammachuu jedhamu nama hidhaa ture qabsaa yeroo dheeraati. Mucaan Sabaayif jedhamu kunis kan Arsii maal jedhanii zoonii maaliif balixaa jedhamu kun. Isaan jalatti wanni jiru kun. So wanni yeroo kun shiftaadha. Maal jedhan waa lama hin qabdu ijoolleen tun. Ijoollee kaayyuudhaa gabbaate dur. Aarii qabdi. Wanni isin hawwate sun waan hin dhufiniif. Sadi ijoolleen tun bitamuu hin dandeessu. They are fiercely independent. So dhugaa qaban. Akkaataan adeemsa isaaniitii fi gochi isaanii doongora guddaadha qaba. Fakkeenyaaf waa'ee wanti isaan gurguran kun ka milishaa wajjin waa godhuu kun ka amma waa'ee gubaatii kan waan irratti mana milishaa gubuu faani garta. Mana kaabinee gubuu. Kaabineen sun yoo awwalleesse isa walloluun waan tokko. Mana miskiina maatii ijoollee isaa qabdu san waan naamusa deebisuu dirqama. So ani ijoolleen tuni akka namni jirutti duriyyee gad yaatee ka jiru san fudhadhu. Adeemsa keessa amalli akkasii bakkoota adda addaa dhalatuun dhugaadha. Ijoolleen tun silaa bosona bahuun qabdu turte. Osoo wayi waannu. DDR jennee 2017-2018 proposal goonee maallaqa argatanii maallaqa samaa godhan faarsii bulaa ittiin bitatanii bara bishaan. Maallaqa UNDP irraa waraana baa'oo waraana Gimboo Sabaatti qondaalota gurguddaa kana qubachiisuudhaaf qophaa'e faarsii bulaa asiin warra asiin wajjin haasaa ture kana $5,000 $10,000 qaxaru turan. Akkuma arrabsuu irratti maallaqa UNDP irraa waraana Eertiraa dhufe ka biyya keessa jiru qubachiisuudhaaf dhufe ana arrabsiisuu irra balleessan maallaqa ajaa'iba sirtaa. Ijoolleen sun mana hidhaatii baatee tiraanspoortiidhaan Arsitti Booranatti bakka ittiin galtu dhabde ijoolleen tun. Marroo isaan dura waan ba'eef tirate ijoolleen 300 wayi Eertiraa irraa dhufte. Oppidiyoon kaleessa manaa isaan baafte irra deebitee itti fincoofte. Akka namaatti itti dhagamee caakkaa galte. Gaafan galaa jedhuun 2019 haqa isaanii ni beeka. Guddoo Oromiyaadhaa laalaa jennee galaa jennee malee. Ijoolleen galchine maal godhan? Itti taphatan. Deebitee caakka deebite. Eertiraa dhuftee caakka deebite. Ijoolleen takka takka ni bineensomtee ganamuu dadarraa ka'ee jechuudha. So tokko dhugaa qaban kana himu. Lammaffaa dhugaa qaban jedhanii garuu uummata miidhuu hin ta'u. Yoo dhugaa uummata kanaaf ka yaadan taate uummata siviilii ajjeesuun buttaan godhamu kun
Ifis wala jeesuun dhaabbachuudha qaba. Siyaasa immoo qabaachuudha qaban. Siyaasaan hoogganamuu danda'uudha qaban. Araarsuuf yaallee jirra. Amma reefu waliin haasa'uu hin danda'u naan jee gurbaan reefu na gaafate. Hedduu yaallee. Amma dheengada yaayyaanis dubbachuu ture. Akka yaadatti yaada bareedaadha. Ameerikaa finnee, Noorwee finnee, Keeniyaa finnee, Igaad finnee, UN finneeti. Maallaqaas beekumsaas dippiloomaasiis finneet balleessan walgahii Taanzaaniyaa daasan. Maaliif? Jumlaadhaan marroo hojjetaa darurra chirichaaroodhaan sanyiifaa bituu qabna je'aniit balleessan. Durirraa kaasee maal jechuun turre wanni kuni baduu hin danda'u. By the way, amma TPLFis akkasii yaaluu jiran baduu hin danda'u. Liberation fronts are not easy to destroy. Kanaaf yaallee jirra. Amma namni gowwoomuu qabu. Harka mariidhaaf balbalti banaa ta'uu qaba. Garuu harki micciiramuudha qaba. Harki micciiramuudha qaba jechuudha. Ibiddi jalaanis gubbaanis hidhamuu danda'uudha qaba. Ibiddi uummataa. Amma immoo gaariidha. Diinagdee biyyattii cinaa ol lolatti fixanii taan nyaatanii fixanii amma uummata nyaatu jiran. Uummanni kun gaafa irraa fixan waan hin oolle jechuudha. Daayireekt godhaa deemaa jirra waan uummataa kana. Dhaloota TikTok jette. Talamma. Jedhan ta TikTok isi dabartu. Amma lammaan isin yaa deebisu. Maaliif usee saba useef ani hin beeku. Yeroo amma jiru kanatti haala uummanni keenya biisuun keessa jirtu usuun sheekotaaf darasootaan dubbadha yeroo jennutti hoggansi siyaasaa usuun yoo siyaasa irraa abdii kutatee amma booda siyaasa toobadhee namni yoo taate sun karaa tokko. By the way, waaniin afaan itti hime isinitti mujjira. Afaaniin kallattii waan itti hime. Yoo siyaasa toobatee amma booda siyaasa Oromoof Itoophiyaan barbaadu jee toobatee gara bira godaane sirriidha. Calisuun. Garuu dhimmi uummata kanaa na laallatti. Uummata kana haqa narraa qaba. Yaadaan qaba uummata kanaaf kaja'u taate dubbachuun dirqama jechuudha. Boru gaafa dubbiin oowwitee qofa ta'uu hin qabu. Rakkoo uummata ammarraa dubbachuun barbaachisaadha. Lammaan galata qaba amma duraa jeetiin jira. Warra biyya saamaa jiru maafiyaa tana hojjetee uummata saamuuf ajjeesuu dhabuurra keessaa ba'uun galata kennisiisaaf. Garuu immoo dhageettiif kabaja uummata keessaa qabu san fayyadamee uummata kana anis yaaleetiin ture barruusuudhaaf hin dadhabe. Roorroon miidhaan uummata irra ga'u na dadhabsiifnaan itti deebi'e. An dalagaa eegaleetiin ture jireenya mataa kiyyaatiin jiraachuu ture Keeniyaatti. And I love that country. Kan hin deebisee keep olis seenee tabira seenee foonii fi jechuudha. Kanaafi an akka kiyyatti lammaa qofaa miti namoonni birootis yoo fuulduree Oromoo fi Itoophiyaa irratti gara fuulduraa shoora qabna kajaan taate arra dubbachuun arra qabsaa'uun arra waan danda'aniin uummata kanaa dubbachuu fi gargaaruun barbaachisaadha. Ka dhalootaa hedduu negatiif hin ta'inaa. Akka Oromoon amma 8 kana taateen uummanni guutuun osoo maraatee irra laalamuu qabu. Amma 50 qabsoo hine roorroo alagaaf irraa kaafne warri baadhanne ol baafne warri kaleessa afoo hin laayyannee bira dabarreef kaabineen qenda keessa nama nurraa fidde. Wallagga hin jiru barjoolle namni hin jiru amma godin horroo guduruu jedhamu kana fa'aa bakka fakkadaan fa'aa socho'aa turan kana dargaggeessi hin jiru manguddoon hin jiru abbaan qabeenyaa hin jiru qeesiin lubbuu qabu hin jiru dhabamsiisanii jiran shawaa lixaa kana fixanii jiran wal jidduutti shawaa ba'aa kana amma dheengadda gadaa tuulama takka ni maxxansaa turre gardanii manguddoo beekumsa qabdu laayibireerii gurguddoo meeqaa alaak ta'e beeke. Kanaaf ijoollee amma Saawud Arabiyaatu gareetu rabbashtu kana we need collective therapy bara akka biyyatti akka uummataatti wanni nuti keessa deemne. Mirqaana oowwaa 2018 san keessa balaa hamaa ajjechaa caaluutiin samiitu hixxeen. Wanni nu keessa turre ijoolleen tun hoggaa dhuftee xiqqashoo express gootu. Biyya bilisa baateeti biyya arabaa dheetee gabroomtee bara ilmaan teenya. Biyya arabaa keessa ta'ee
aara qabdu waggaa baatee asirratti waggaa dubbatte understand godhuun barbaachisaadha. Understand them. Garuu bilchina qabdi ijoolleen tun. Ijoollee magaalaa keessa deemtee waa haasoo ittiin waggaa laaltan. Machuuritii siyaasaa isin qabdu ani nama siyaasa qortu. Saayikooloojii uummataa amma tokko ni ilaala. Political saayikooloojii isaa. Osoo mola raabsitullee bilchina siyaasaa qabdi ijoolleen tun. So isin warri as baatan kun arrabsuuf xiqqeessuu osoo hin ta'in suuta richaanaliin enerjii isaanii richaanal godhuu qabna. Gara positive ta'etti suuta xiqqeessuun ari'uun maaliin osoo hin ta'in taphachiisaa kamuma dooktorii fi sheetichi fa'aa godhan kanatti taphachiisaatis maal godhaasis gorsaatis sheekonninis qeesonninis waan rabbiisis itti himaa ijoolleen tunis immoo waan araadummaa kanas itti himaa nummoo waan siyaasaas itti himaa suuta deeffannaa. Deebisaa barsiisaa suuta barsiisuu osoo hin ta'in wal'aanuu barbaachisa. Oromoon wal'aansa barbaaddi. Oromoo tan wal'aannee bara madura. 91 caba guddaa ture Oromoodhaaf. Injifannoo guddaa ture caba guddaa ture. Sanboota namuu 91 leencoo lataa 91 sooja'u ammatti 20 Oromoon tu jika keesseente. Sanboota 2012 irraa kaafnetti wal'aannee Oromoo tana akkuma haakimaatiitti akkam goone collective self esteem namni isinillee dargaggeeyyi malee bara sana immoo hoggaa mana taasisaa dhayitee Minisoota sana keessa. Oromoon faayidaa qabdu, Oromoon waliin taatu, Oromoon tokkummaan qabdu maal akka amma agartan kanatti Harargeen gosa adda addaatti, Arsiin gosa adda addaatti, Wallaggaan maal kan ture. Suutuma waan irratti wal ta'uu baannaan kalee isaa jenneeti qophii afran kalloo, qophii haala birraa, qophii sochii bacaatuu lamaa tabaalee osoo jennu muuziqaa Hacaaluu Faanii dhufeen wargaa suuta deebilee Oromoo wal'aanee wal'aanamuu qabu uummanni kollektiivii wanni isaa akka deebi'uuf. Amma caba hamaa keessa seenee Oromoo waggoota dabre kana. Amma suuta deemsu jirra. Suuta wal'aanaa deemaa jirra jechuudha. Ni wal'aannaa. Ijoollee gosa qofsoo hunda ni wal'aa deemna. Okay, Jawaar hedduu galatoome dhugaa rabbi dubbachuudhaaf hawaasa kana bakka inni kufutti yeroo hunda wajjin kuftee TikTok kanatti sarkamtee rakkoo isaa akkanatti wajjin qooddattee tuffachuu baattee saa warri paarlamaa warri caffeedhaa warri aangoorra jiru hawaasa kana gartee mariisisuufuu bakka hin qabnetti so aangoon qabne warri biyya keessaatis si dhagee rakkoo isaa sitti himatee rakkoo hedduu irraa furu jirta osoo aangoon qabne hedduu galatu. Inni biraa jara keenya namoota hedduutu keessaanis nutti barreessu jira hanqinni shamarraniitis ni jira wanna jechaa jiranii orroo kiyyaatis Singabuuza Siraaj Sabaa itti fufi Jaal Ibsaa itti aantaa marga itti aanaa akkasi kallattiidhaan itti hafuuf nuun isiniin jaa beekaa ergadhume beekaa barbaadeetiin si dhabe. Baay'ee ulfaadhaa galatooma Jawaaratis ulfaadhuu galatooma ni jidduutti argamtee ibsanuu kennuu keetii fi gaafiiwwan qopheeffadhe garri caalu gaafatameera. Garuu gaafiiwwan hin tuqamin xiqqoo kaaseetiin si gaafachuun barbaada. Jalqaba irratti waa'ee mooraa qabsoo Oromootiin wal qabatee gaafii gaafachuun barbaada. 2019 I think akkasumatti fakkaata gaaddisa Oromoo tokko hundaa'ee ture. Achi booda immoo hin bittinnaa'e. Achi as qabsoon Oromoo mooraan qabsoo Oromoo hundi kan itti gargaaraa qaba. Dhaaboleen siyaasaa hundinuyyuu kallattii garaagaraatiin yookaan immoo ilaalcha garaagaraatiin kan isaan deemaa jiranii kun Oromoo akka inni walitti daandii tokko qabatee yookaan immoo galma isaa akka hin geenye taasisuu mooraan Oromoo maaliif itti fuudhu? Abaawonis, Kaafaawonis, Waboonis, Kabraatis kan inni qabsaa'uuf Oromoo bilisa baasuuf qabsaa'aa jira. Garuu ammoo kallattii garaagaraatiin kan isaan imalani. Maaliif itituu didee mooraan qabsoo Oromoo maaliif kallattii tokko qabaachuu didee kan jedhudha. Waa'ee marii waraana bilisummaa Oromoo kaasteertaa irraan deebi'u gaafiin biraan kan kaasuu barbaade Oromiyaa keessa Reuters 2024 Februaarii keessa gabaasa tokko baasee ture. Iskwaadii ajjechaa tokkotu Oromiyaa keessa jira. Koree ajjechaa Oromiyaa kan jedhu baasee ture. Ajjechaa abbootii gadaa karrayyuu isaantu ajjeesee ajaja akkaataa itti ajjeefaman tokkoon lafa kaa'ee ture gabaasan dubbiste jedhee yaada. Amma dhiyeenya kana maafiyaatu dhufe. Maafiyaan boo Adaamaa, Shashamannee, Shaggar, karaa Dirreedawaa fi karaa Harargee fi gara Adaamaa Jimaa dhufu kana eegee warra karatti bututu dhufe. Hariiroon gareen kun lamaan qabu maali? Akka Reuters gabaasetti hooggantoonni
Koree ajjechaa Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dabalatee Waluu Abdii Araarsaa Mardaasaa namoota kanneen of keessaa qabaa jira. Hariiroon isaan qaban maali? Gaafiin dhumaataan si gaafachuu barbaadu dhimma Wallaggaatii fi godinaalee naannoo Amaaraatiin wal daangessanidha. Naannoo kana keessatti azaaba uummanni arge azaaba gosa lamaati arge. Tokko waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti waraana geggeeffamu. Kun ammootu waraana mootummaan hidhachiisee gara warra faannoo jedhamu kana jedhaniitiin ijaaramanii dhufanii uummata buqqisanii. Dhiyeenya kana yoo argitee jiraatte xalayaan isaan komishinii marii biyyaalessaa warri bilisignaa hundeesseef isaan barreeffatan aanota godinaalee Wallaggaa irra aanaan 20 godina addaa ta'ee nuufaa hundaa'u jedhanii kennitinedha. Aanota kanneen keessaa uummata guutumatti akka jechuun danda'amuun buqqisanii jiran. Dhimma kanarratti ejjennoon ati qabdu maali? Furmaanni ati keettu maali? Uummanni qe'ee irraa buqqeera, oomisha hin qabu, hundinuu shaambuu fi harki guddaan shaambuu fi magaalaa Naqamteetti buufata konkolaataa keessatti guddataa jirti ijoolleen haadha abbaa hin qabne. Kan biraa dhimma milishaa Oromiyaati. Oromiyaa keessatti kanaan duraati waan tokko kaasteerta. Oromiyaa biyyattii san keessatti namni aangoo qabu milishaa fi muummicha ministeeraati jetteerta. Amma milishaan biyyattii keessatti abbaa fedhe mataa facaasa, abbaa fedhe ajjeesa, mallaqa barbaade namarraa guurata. Kafaltiiwwan nagahee seeraa hin qabne kan milishaan qotee bulatti qabatee irraa fudhatu lakkoo isan qabu. Dhimma kanarratti hoo maal jetta? Aangoo kana eessaa argate? Galatoom ulfaadhu. Okay, galatoomii ibsa. Galatoom ulfaadhu maamee keenya akkasuma Jawaar carraa kanaa kennitanii gaafii asii dhiyaachuu xiyyaa fi galatoom ulfaadha. Gaafii haga takka lama sadii takkan qaba. Gaafiin taan takara keessatiin warra biyya bulchuu raanatti dhuftee Jawaar dhibbaan dhibbatti fannoo deeggaraa fannoo wajji jiraa. Inni dubbii tana sirri gaafadhuu jedhanii waan kanarraa isa akka ibsan kan inni deeggartamu hin deeggartu. Inni itti aanu immoo kun gaafii mataa kiyyanatti ta'e haalli yeroo hunda bulchiinsa sirna Itoophiyaa kana keessatti magaalaan naannoo Oromiyaa malee federaalliin jiru. Waan kun akkami federaala Itoophiyaa kana keessatti federaala ta'uun naannoo Oromiyaa keessa qofattiin tun ija siyaasaa tamiin laaltaa ati jechuun barbaada. Inni itti aanu immoo waa'ee ijoollee bosona jirtu sanaan wal qabatee ijoollee tana hagam takka deeggarta. Komii irraa qabdamoo deeggarta. Ammas ijoollee tana keessatti waa lamaatu ta'aa jira. Ijoolleen tun hoggaa ganda tokko qabatte ganda qabatte saniin haadhotii teenyan ililchaa jettiin. Ganda san keessa guyyaa san oolti malee guyyaa lammaffaa karaa caakkat deebiti. Mootummaan ganama siittuu ililchee haadha teenya tana ajjeesa. Waan kana hoo akkamiin laalta? Gaafiin tiyya tana sadeeni carraa walii kaninee wal jala osoo buunee bareedaa jechuu barbaada. Galatoom ulfaadhu jawwee. Ayyee galatoom I think deebisu na fakkaata. Margaan ni bu'e. Okay, deebisi bakka. Sadeen bakka deebifte jee yaade. Dura waa'ee gaaddisaa wal qabatee fi mooraa qabsoo ni ibsita. Ce'umsi waan amma karaa qaba. We're moving from liberation movement waggaa 50 sochii liberationiiti. Gita gittaa warra biraa irratti godhaa turre. Amma we're moving to democratization. Mirga walootiin qabsaa turre duri. Amma mirga walootis jabeeffachaa mirga namoota dhuunfaa. Gaafii nama isin kaasaa jirtan bar gaafii nama reemu jimaadhaan wal qabatee saamichi gibiraa adda addaa kun wal qabatee gadi nagee wal qabatu kun namoonni Oromtichi fi Oromtitti akka dhuunfaatti dur Oromoon waliigalaatti qabsaa turre. Amma Oromtichi akka mataatti mirgi isaa eegamuu qabaa haja'u irratti kan socho'aa jirru. Mooraa eessisaa deema. Akkuma reefsu hin jee ijaarame xiqqaa jira lakkoo isaan. Wal wannaan ni jira. Amma immoo amma reefu filannoodhaan sana kaasee na gaafatee ture kaaba. Filannoon kunis gaarii maal godhaa? Kiliir godha amma. Babargaanfataa ture namoonni adda addaa fi jaarmeen adda addaa. Amma Oromoon bakkuma lama jirti. Bakka lamatti adda ba'uu qabdi. The haves and the have nots. Warra aangoo qabatee sirna kana fufsiisuu barbaaduu fi lakki jijjiiramni dhufuu qabaa warra jiru qofa. Amma bakka lamatti adda ba'uu jirti jechuudha. Sirna kana fufsiifnaa akkuma jirutti Oromoo ajjeesaa nyaataa itti hafufuu nyaatuun ajjeesus Oromoodhaa itti hafufuu lakki Oromoon kan qabsoo kanaaf miti nagayaan baatee galuudha qabdi ooyiruu fi irratti dalagattee saamamuu qabdu haja'u
bakka lamatti adda bahee jira jechuudha. Mooraan kun of course clearly adda bahu waliin haasa'in nama jijjiirata haa ta'u garuu kana clear debating gara lamatti bahuu qaba. Warri qabsoo irra jiru irra jireessaan wal qabna mariilee hedduus ni boona sun isin yaachisin akkasuma itichaa jirra isinitti amma duras akkanumatti karkarsaatuma waan uumne ammas uumaa deemna jechuudha. Waa'ee gaaddisaa jettee gaaddisa Oromoo aangoo irra jiru kanaatu fashalse. Maaliif yaadni gaaddisaa maal ture? Gaaddisa bakka Oromoo qofa osoo hin ta'in booda gaaddisa akka Itoophiyaatti uumne eliitiin hayyuun biyya sanii waliin mari'atee wal lolee osoo hin ta'in waliin mari'atee wal falmee furmaata haa fidu jedhu ture. Murni aangootti ol ba'e garuu olaantummaa murna tokko olaantummaa nama tokkootiin hunda cafaayinee deemna jedhanii deemnee hin taane deebi'ee dhufan. Deebi'ee dhufanii kan dhufan garuu teessee waan kadhatteef manguddoo waan itti ergatteef rabbi waan itti kadhatteef miti. Uummata gurmeessitee uummata dammeessitee harka hoggaa mijeertee jechuudha. Sani kan deemaa jiru. Ka horee nageenyaa jedhamu sun horee nageenyaa maqaa xahaaraati. Maqaan najisaa maafiyaadha jedhama. Horee nageenyaa caffee irraa kaasee federaal irraa kaasee hanga gandaatti jirti. Sun maqaa inni dhaati maqaaf dura qabatan. Maqaa xahaaraa jechuun maqaan najisaa kan jechaadhaa kun maafiyaadha jechuudha. Maafiyaan amma dhibba 20 jira san keessa bakka akkatiin fayyanii jira jechuudha. Bar waniin hangammaa waan isaan godhan keessa isinii bar baay'ee xiqqoodha. Waan nama jibbisiisu waan fokkisa. Gareen kun yaada adda addaatiin ka'e humna akkamtu keessa ture warra abaaboo keessa ture qabsoo kana keessa ture achi keessa wal madeessee haaloo wal ba'uudhaaf mootummaa galee jira. Warri haala kanas ture. Biyya keessas qaacee kan itti bakamee jira. Warri immoo wayyaanee jalatti nama ajjeesuu barate. Kanaatu wal gahee amma fakkeenya warra gurguddaa fudhatte araarsaa jechuun araarsaa margaa jechuun nama mujrima gara jabeessa. Gaafa wayyaanee nama fixe yoo yaadattan gabaasee dura nama kana. Guyyaa ximqataa ijoolleen afaan sirbaatiin mootummaa arrabsinaan ijoollee amma 14-15 shukutii danda'e ajjeese. Ji'a tokko booda makiinaan ijoollee isaa irra deemee jala ajjeese. Nama rabbiinuu barsiisuu danda'e jechuudha. Mucaan amma booda isin hime gurbaan nama burraaroo irra jiru baay'isaa jedhamu sun nama zaban wayyaanee nama fixe nama inni jedhee amma immoo burraayyuutti kan inni lakkaa'e nama 57 irraan ga'e kan inni gafarsatti nama gate. Isaas rabbiin ijoolleedhaan miidhaa hedduu irraa ga'e irraan baratiin jechuudha. So warri wayyaanee keessa muuxannoo kan qabu jira. Hammoo akka Abbabaa Garasuu fi Haayiluu Gonfaatii fi ijoollee hedduu tokko galamsu jiru tokko Bilisaa Booyidoon maal jedhan tokko ijoollee abaaboo keessa tuttuute kanaa jira. Ka abaaboo keessatti hijaa maaliif abaaboo keessatti namni ol miidhuu ture beekta. Dhugallee qabne tokko tokko. Garuu abaaboo keessatti namni tokko isin hidheef deebitee hijaa san uummata irratti ba'uu qabdu. Warra akkanaa kanaan wal ga'ee warra dhiiga namaa barate kanaan wal ba'ee uummata shishin godhaa ture. 2019 irraa kaasee wanni kun 2018 irra eegalee kan dhaabate 2019 irraa hanga 2020tti sirna tiisuu irratti sirna kan tusiifneeti abaaboo yoo dhufte nufitti dhabamsiisuu qabna. Qabsoo Oromoo yoo dhufte kanaan irratti dalaguu turan irra caalatti seekuriitiidha dalaguu turan caasaa mootummaa keessa ijaaramee beeku. Fakkeenyaaf ajjechawwan godhamu kana hunda poolisii ajajjan poolisii itti fayyadamanii poolisiin wardiyyaa isaanii jaati isaanii dhaqee ajajaa jechuudha. Akka odeeffannoon taane poolisii kanneen nama ajjechisaa turan. Kun adiidamee nama booda eegalolli Tigraay qabbanaa'ee xiqqoo haara galfatan booda warra Tigiroota lolan san maallaqa meeffatan. Abbootii qabeenyaa jeneraalota Tigraay kana ukkaamsaniituma kadheessees kubbaaniyyaa irraa saaman. Tokko bar kubbaaniyyaa saame mucaan gabaabaan tokko. Kubbaaniyyaa guutuu fudhate. Akkaawunti amma maallaqa san barataniiti wal ga'uu diide maallaqni Tigree irraa hatan. Oromoo garagalfatan boo. Oromoo garagalaniiti dura uummata Wallaggaa waan isaan bar uummanni Wallaggaa kuni Oromummaa lagachuu dhabuu isaatiif galateeffachuu qabna. Waan isaan godhamu. Ani hin beekne hangana ani beekta amma dhiifama gaafachuu barbaadu uummata Wallaggaa. I didn't know how bad it was. Loqoda laalanii Matawaqaan immoo Wallagga taanaan waan biraati. Matawaqaa laalanii loqodni bakka biraa taanaan Wallagga taanaan amboon dabarraan qeeraa siitaa jechuun burraayyuutti. San booda naggaadee kana wal ga'uuti san booda shawaa keessaa gindabarat kana nyaatan duru. Bal'ifatan shawaa kan waliin gahan. Diriirfatanii amma albuuda Beenshaangulii Gujii maal kana keessa jiran jechuudha.
So maafiyaan sun amma yoo si jeeftes biyyaa jecha mootummaa jecha 2019 hanga 2020 mootummaadhaa jecha aangoo jecha si jeeftu turte amma aangoo fi miti. Amma tiyyaan na baasii maallaqa siisaa muudhaaf si jeefti jechuudha. Amma immoo dura shawaa lixaarra ta'ee galtu malee amma godina hundarratti caasaa diriirfattee jirti. Ijoolleen wajjin qabsooyite dhibeetanii wanni waraabessi foon namaa gaafa mi'eeffate harreen nyaatu. Kana dhageessanisa? Waraabessi foon namaa mi'eeffannaan foon harreen nyaatu. Ijoolleen amma nu wajjin qabsoo keessa ijoolleen takka takka jara kana wajjin maallaqa saamuu achirraa nama jeesuu kanatti waan mi'eeffatteef bar ijoollee sabboontotu turte hedduu amma kana keessa seenee jiru. Cinaa gorsuu jirra, cinaa adabu jirra bifa adda addaatiin jechuudha. So bifa kanaan kan deemaa jiru. Dhimma wallaggaa kana namni keenya waddaa. Nam ormatti quba qabu dura maaltu godhame kan jiru. Wallagga keessa Amaarika dur jijjiiru jira. Ka gaafa dargii san immoo sababa hongeetiin wallagga kun dachiinsaa gabbataa waan ta'eef yeroo lama namni qubsiifame. Tokko gaafa hongeen 70 keessa ture san wallurraa bakka adda addaatirraa naannoo Amaaraa kana keessa namni dhufee qubsiifame. Lammaffaa immoo zamana Junaaydiin pirezidentii ta'e Harargeerraa namni qubsiifame. Amaaraa kana maal godhan gaafa lolli wayyaanee ka'uu deemu itti erganii fakkataan kun faan laal mana dhugaa namaa walii dho'isuun wakkachuun hin barbaachisu waan isaan Amaaraa godhan. Lafarraa duuwwan nama. Waa lamaaf godhan tokko marroo ittiin abaaruudhaaf. Lama Amaaraa kana dallansiisaniit maal jedhaniin dho'isatti ifatti warri mootummaa dhaqanii hidhadhaa ofirraa dhoorgaa shanee jedhaniin. Dhiirtii Amaaraa dubartootaaf ijoollee naannoo Amaaraatti baqachiifattee deebitee mootummaan godhee hidhachiisee lola seenan. San booda hoggaa lolli Tigraay dhumee Bilisiginnaa fi mooraan siyaasaa Amaaraa waliin gib jettu. Amaaruma hidhachiisan kana Oromoo dhahee jedhanii akka Oromoon mootummaa deeggartuuf. Amma miskiinonni tokko tokko kaleefaa maal jedhan amma makalaakaa humna guddaa jiru. Makalaakayaan humna dhukaasa callisee ijoolleen irratti meeshaa gurguddaa. Dishqaan ganaa fudhatamaa hidhachiisu jiran. Yaanni isaa maali? Kana jala mul'isanitti hima. Naannoo sanitti akka walqaa'iitiif agadee kana godhanii Oromoo fi Amaarri waluma ciraa akka deemuu barbaadan. Gaafii amma galchee nati jettu. Gaafii galchuu rakkoo irraan qabu. Gaafii nagaan galchinaan. Annama nagaan gaafii kaasu. Jawaar kun morma kanaa ol kiyyaa yoo jee hanga muradheetiin fudhatan jennetti rakkoon hin jiru. Garuu gaafii kaasuu miti amma kan jiru. Gaafiin sunis kaka'u dura qawwee hidhachiisaniit ummata nagaa wajjii adda baasaniit gaafiin dura akka dhuftu godhaa jiranii jechuudha. Fakkadaaf as ka hidhachiise bar fakkadaan faan harka kanneen jamee amma deebi'ee guduruu wajjin isin maxxansaa tureemi guduruu wajjin Amaara dha'u jira achi Amaara lolu jira akka waan gaarii haasa'anii bara eenyutu Amaara nu dhayaa jeen shiftaan jiraannaan mootummaadha raayyaa ittisa biyyaa jira poolisii jira inumaa waan bakka waan sabaa qabdu kaseenuu qabu humna federaalaati. That's the way federalism is designed. Kuni shira guddaa irratti deemamaa jira. Ati ta'uu ni dhaabdee ta giddaa ayyaana asa koof diimaa irratti gaafii akkasii kaasisuu barbaadu bara. Hanga wanni itti hanga ganda maamee faana faatti hanga machaaraa gubbaatitti godhuu barbaadan. Kun ummata walitti bu'iinsa yeroo dheeraa goosisuu barbaadan kan jiru faannoo deeggarsa kan jennu. Ani nama qawwee wal ajjeesu akka dhaabbatu nam qawween akka siyaasa teenya keessa baatuun barbaada. Garuu faannoo fi oolaan they are facts of our political life at this point. Jara faannoo kana asiin ka gahe mootummaadha. Yaadatti ni gaafan baardaar dhaqee dubbise. Marii bal'aan dargoota wajjin godhe hoogganoo isaanii wajjin godhe deebi'ee gabaasaan deeyise. Naashinaalizimiin Amaaraa dhalachuu jira. Naashinaalizimiin kuni Oromoodhaan waliin bu'a. Kun biyya diiga saba lamaaniif hin ta'u. Ammumarraa maaneej godhamuu qaba. Obboleen cufaa wajjin taanee Oromaadhaan waan san godhaa turreemi. Mariin Oromoo fi Amaaraa qabsoorra godhame sun guddatee rakkoolee seenaatii fi rakkoolee daangaa maal wal qabatan furuu qaba inni. Ni dhaabsisan boo. San qofaa miti.
gaafa jijjiiramni dhufu jeneraalota mootummaa sarara fincilan federaala Ramadaan jeen Asaaminoo Saggeefaa Tafarraa Maammoo jeneraal Kamaal Galchuu jeneraal Haayiluu Abbabee jara federaala godhaa maaliifi saba san keessatti qabsoo sabaa godhan irratti walitti bu'iinsa uumatanii jiran maal godhan jeneraal Kamaalii fi Abbabaa fi hunda Oromiyaa irra Ramadan diizaastar wanni suuf fidanii beeyi Amaarra eenyu Ramadan Asaaminoo Ramadan ana Asaaminoo mana kiyya yaameetiin hin dhaqin federaala sii wayyaa jara keenya Oromoos illee akkasiin jeen abii kallattiidhaan itti bakka warqinaaf lammaan jiranitti gaafsan ati siyaasan beeytu Asaaminoon waggaa waraana kana leenjisu 1.8 billion takka takkaan beekan turan hoggaa hogganoonni Amaaraa san wal fixuu deeman takka takkaan qaban turan siyaasaa shiraat deemna ijoolleen sun dahinnati keessaa waan dhufteef wanni hundi waan dahinnatiidhaan hojjetamutti fakkaata san booda kootu dubbii Tigraay lolatti waan dhaquun qabne lola geessan guusa hoggaa barbaadan Amaara danfisan boo danfisan sabboonummaa Oromoo Amaaraa biqiluu jiru kana banziila irra facaasan ni yaadattanii waan TV fi faanaan yeroo sana haasaa turan waa'ee Oromoodha Oromoon guutuun keessatti Wallagga Shaanee Tigreen guutuutti juuntaa sirna federaalizimii diine sabboonummaa dhabama goone sirna mallakitti isin deebifne janiin reactionary nationalism samii dhaqee jechuudha. Gaafa kaan hoggaa Ameerikaan gamaa gamaan dubbiin dhuftee micciiramanii Tigraay wajji araara seenan warra kalee akkasitti danfisan aguma qabbanaa'ullee dheeyne fireechallee ittiin garsiifne hoggaa kurbaadhaan taphni akkasiin jiru siyaasa keessa bikka ijoollee Amaaraa kana hibbuu alaala danfisanii waan silaa yaaduu hin dandeenye waadaa galanii fi lola san keessa qoraan isaan godhanii lola Tigraay asii wanni irraa deebite kana shooroo irraa deebite kana milishaa Amaaraa 70,000tu keessa ramiim ta'ee bar ijoollee kilaash 100,000 hidhachiisan aboo rabbii jaa mataa hiikachiisa dura nama amansiisa kalee kun diina jettee itti bobbaafte dhiiga waliin nayitee osoo dhiini sun qoorin osoo miirri gadi hin bu'in namichuma kalee diina jetteen ati waliin hammatta inni immoo ni dagatama. Osoo Naayiroobii jiru jeneraalonni tokko na dhufan humna addaa kana diiguu barbaannaa jiran yaada bareeda humna addaa diiguun garuu be careful suuta bakka naannoo jeequmsi hin jirre Oromiyaa irraa eegalaa ifirraa eegalan akka jedhaniif Somaalee Affaar san booda suuta gara kaanitti deema confidence kennuudhaaf this political management isaan garuu security management maal qaban dhaqanii tiikaa jennaan waraanni sun akka jiru caakka gale faannoon isaan kool kilaas 100,000 kennan caakka gale rakkoo biyyaa ta'e naannoon Amaaraa daakame daaraa ta'e amma haga fedhe garaagarummaa yoo qabaanne humnoota siyaasaa Amaaraa wajjin biyyoo molii qabna olloo molii qabna ultimately political solution argatu qaba garaagarummaa nu qabna. Sodaadha warri qaba Oromoo sodaadha waan namni hundi akka itti nu qabanneedha akka itti nu qabannuudha akka amma deemame abiifaa deemanii taanaan Oromoo fi millee miti faannoon kuni akka abiifaa deemanitti Amaaraa fi sodaadha Oromoo fi sodaa olaanoo saba olaatiin bar Oromoon qiima miidhamne lolli makoon qabu hajennuuf kanaaf jechuudha. Kanaaf ani faannoos olaas TPLFis hin deeggaru garuu sababa isaan itti bayaniif niin beeka. Useetuma bobbadaa rabbi dhabame isin haa godhu jee abaabuun barbaadu dubbisuun barbaada opshina siyaasaa itti garsiisuun barbaada maaliif opshina qawwee biyyitti agarsiisee jira intala inni suni naannoo Amaaraa kana waliin firoomsuudhaan ni jira jettee yaaddaati furmaanni oolaa Tigraay faannoo biyyatuma tana walitti firoomsuudhaa ni jira jettee yaaddaa mootummaan hoo ka godhuu danda'u. Kan mootummaan firoomsee jara waliin firoomsuu dalagaa mootummaadhaati firoomsee jiru already an kadin jechuu jiru hoggansi siyaasaa kan Amaaraa ka Tigree ka Oromoo ka Soomalee waliin haasa'uu danda'uu qaba waliin galuun qabu dirqama maaliif waliin baduudha fiddi
Gaafa qeerrootti kana jechuu turre. Gaafa qeerroo amma wayyaanee Oromoon koo akka kufisu danda'u ni beekna. Maaliif Amaaratti riishaa ut goone? Maaliif Tigraayitti riishaa ut goone? Tigree bar injifannee akkasitti hin goone. Baankiif taankii osoo qaban ashuraansii kennineefiiti bar. Awoo gara tokkoon harka micciiraa gara kaaniin kasaamtan isin irraan fudhannu. Kajjeeftaniif gumaa isin hin gaafannu. Ganda keessan isin jalan dhufnu. Benneetii bar bilaashitti qulfii gatti kanname. Jala dhaqe. Okay? So furmaanni amma barbaachisu maali? Amma faannoo abaarteef faannoo hin dhabamu. Ola abaarteef hin dhabamu. Naannoo Amaaraa to'atanii jiran. Oromiyaa harka oolaa jira baadiyyaan. Kana akkasin ilaallu gaafiin boodarraa si kaaftee waa'ee ijoollee bosonarraa mucaan kaasanii isin fita. Humni hidhatee achi keessa deemu badii gurguddaa geessaa jiru. Fakkeenya kaati kaaftee magaalaa bulchuu hin deemne keessa seenanii uummata gabbaasuun uummata san balaaf saaxiluudha. Warri mootummaas ni godha baay'ee wayi. Amma bakka hin to'anne guyyaa tokko humna guddaan dhaqaniiti qabalee bulchiinsa deebisanii ijaaran. Baay'ee tokko booda gama kalaqaan deeme qabalee sun ramiim taate jechuudha. Kun uummata keenya rakkoodhaaf saaxilu jira. Kan qofaami wanni kalaqni badiin gama waboonis dalagamu kan gara mootummaanis dalagamu. Tokko tokkoon wanni amma nu rakkise maali? Waan amma nu rakkiseen isinitti hima. Adda beekuu dadhabne. Maaliifi mootummaan humna waboo keessaa galeef kabiraatis guduruu dhugaatii fi wiigiitti kaayee bosona gannaqe. Amma hoggaa uummanni ajjeefame waboon nu jeesee jaan. Hoggaa waboo gaafanne humni keenya achi hin jiru jaan. Footoo hoggaa agarsiifne humna keenyaan bitii jaan isaan. Humna keessan jechuu hin dandeenyu. Maaliif ragaa qaban kaasiinis mootummaan waboo mataa fi akka qabu. Amma ijoollee galte kana ijoolleen dhugaa qabdus ni jirti. Kan dhiibamtee sababa adda addaatiin marroo fa'aa waliin buutee galte ni jirti. Ijoollee sana deebisanii bobbaasanii jiran. Garuu seerri militarii akkasii miti. Humni ribeelolaa keessa ture tokko gaafa galee leenjii fudhatee haaromfamee yoo waraana itti fufuu barbaadu taate federaal makalaakiyaatti federaal poolisiitti Oromiyaatti milishaatti haa ta'u poolisiitti yuunifoormii san godhatee deema malee maaliif seerri lolaa maal jaa humni ol lolu lama adda dimaarkeetti kiliir ta'ee beeku. Maaliif waraanni Kaanadaatii fi Ameerikaa yuunifoormii adda addaa uffata. Waraanuma Ameerikaa keessatti neevii fi eerfoorsiinii fi maariin maaliif humna huccuu adda addaa uffata? Rispoonsibilitiin itti gaafatamummaan haa jiraatuu fire. Kanaaf amma ijoollee kana dubbisaa turan eegan deeggarta maxxanse booda marii bal'aa goone loluu feetanii mootummaa wajjin kan loluu feetan rakkoon qabu. Garuu uummata keessa turtan san keessa deemtanii akka kaleessaatiitti guduruu sanii deemtanii uummata dongorsiisuu hin qabdan fayyadu. Lammaffaa waan lama dhaabuu qabdi ijoolleen gara lachuu jirtu. Marroon faanis ijoolleen tun isaan galtee mootummatti galtee maatii isaanii adamsuun sirrii miti. Ijoolleen tun gaafa isin dhuftu maatiin isinitti hin ergine ifiif dhufte. Sirrii miti wanni amma goggodhamu maatii ijoollee galtee kana dha'uun sirrii miti dhaabachuu qabu. Ijoolleen galte tunis if duuba deebitee tokkoffaa uummata kaleessa isaan nyaachisaa gargaaraa ture irra deemanii kaleen gargaaraa turte jedhanii fiixuun saaxiluun miidhuun isuma feer. Kanaaf ijoolleen tunis akka waliin finne of eeggachuu waliin qabsoo irratti waliin galiin keessaa galuudha. Akkas deemuu barbaachisaa fixaa deemnu gamma. Okay, galatoomni. Galatooma ulfaadhaa namoonni haga ammaatti abbaa qeerroof qarree daawwataa turtan hundi keessanuu galatooma. Ekspiriyaansii joornaalistummaa kana haga hunda hin qabnu. Obbo Siraajimootu gaazexeessaan guddaan OMN turanii dhufanii tapha addunyaa kana beekaa jiran natti fakkaata. Hundumaafuu obbo Siraaj yoo dogoggoree of kolcha jennaa namoonni